Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenna har'aa qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Odeeffannoowwan keenna kan guyyaa har'aatiif isiniif qabanne keessaa oduu biyya keessaatiin mootummaan dhimma ulaa galaanaa irratti maal akka qabuu fi oduu biyya alaatiin waa'ee qaraxa Ameerikaatiif akkasumas gamtaa Awurooppaa dabalatee waraana biyyoota Awurooppaa, Raashaa fi Yukureen akkasumas baha giddu galeessaa keessatti Israa'elii fi Hamaas gidduutti gaggeeffamaa jiru walqabatee oduuwwan biraatis qabannee isiniif dhiyaanneetiin jira. Hanga xumuraatti nu waliin akka turtan isin affeera. Mootummaan ulaa galaanaa argachuuf kaka'umsa ho'aa amma jiruun akka itti fufu kallattii kaahamuun dhagahame. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa mirga Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuudhaaf qabdu mirkaneessuuf tattaaffii qoodaa jiru cimsee akka itti fufu kallattii kaahuun ibsa godheera. Ibsa kana keessatti mootummaan hawaasni idil addunyaa Itoophiyaan nagahaa fi tasgabbii naannawaa mirkaneessuu keessatti shoora qabdu akka hubatan waamicha kan dhiheesse yommuu ta'u, murteen mootummaan federaalaa kun kan ibsame marii manni maree nageenyaa biyyaalessaa roobii ebla 9/2025 taasise hordofee ibsa waajjirri ministeera muummee baaseen kan dhagahamedha. Ibsichi marii ministeera muummee Dr. Abiy Ahmadii fi qondaaltonni ol'aanuun mootummaa federaalaa hooggansa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa dabalatee kanneen birootis hirmaatan kana irratti haala biyyaa, naannoo fi addunyaa qorachuun ifa godheera. Dhimma manni marichaa waltajjii kana irratti dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan jedhe keessaa dhimma qaamolee daandii fedhii ofii humnaan kabachiisuu fudhatan ilaalu tokko ture. Dhaabbileen kunneen bifa adda addaa qabaachuu naannolee garaagaraa fi biyya alaa keessatti kan argamu kan jedhan ibsichi kun shirri, kiyyoon, saamichi, ukkaamsuun, gara jabummaan, daldalli seeraan alaa fi humnaan fedhii raawwachuun mallattoo isaanii ta'uu ifa godhaniiru. Ibsi kun qaamoleen kunneen diina Itoophiyaa biyya keessaa fi biyya alaa jiran waliin wal ta'uudhaan kanneen olola sobaa gaggeessan ta'us ifa godheera. Dhimmi manni marichaa xiyyeeffannoon ilaale jedhame kan biraa haala addunyaa fi naannoo waliin kan wal qabate yoo ta'u, ibsa mana marichaa dhimmoonni wal qabatan dhiibbaa biyyaa irratti qabaachuu danda'an irratti bal'inaan mari'atameera jechuunis ibsi kun kaaheera. Dhimmoota Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuu danda'an keessaa haala diinagdee addunyaa muddama hammaataa jiru, sochii shororkeessummaa fi daandiiwwan daldalaa idil addunyaa jeeqan jedhaman keessattis kan eerame ta'uun ifa godhameera. Dhimmoota biyyoota diigamaa fi dhaabbataa jiranii haleellaa saayibarii dabalataa jiru, walta'iinsa biyyoota addunyaa diigamaa jiruu fi walta'iinsa addunyaa haaraa uumamuu waliin wal qabatan irratti mariin bal'aan akka gaggeeffamee ifa godhameera. Biyyoota kamtu diigamaa fi dabalaa yookaan dadhabaa jira kan jedhus qorannoo kana keessatti kan kahamee fi manni marichaa dhimmoota kanneen irratti mari'achuu fi dhimmoota garaagaraa irratti kallattii akka kaahee ibsi kun agarsiiseera. Dhimmi manni marichaa kallattii kaahee keessaa tokko gareewwan qabsoo hidhannoo gaggeessaa jiran kan ilaallatuu fi rakkoolee naannoo garaagaraa keessa jiran karaa nagahaa marii siyaasaatiin furuudhaaf yaaliin eegalamee firii buusaa jira kan jedhu ibsichi mala aadaa dabalatee daandiiwwan nagahaa hunda fayyadamuudhaan yaaliin godhamu caalmatti galmaan gahuu danda'a jechuun abdiin irra kaahameera. Gama kaaniin daandiiwwan nagahaa hunda cufanii fedhii isaanii humnaan raawwachuudhaaf gareelee socho'an irratti seerri kan kabachiifamuu fi cimsee itti fufuun ammoo barbaachisaa akka ta'e mirkaneessaniiru. Diinota Itoophiyaa irraa ergama fudhachuudhaan biyya keessatti warra rakkoo uumuuf yaalan jechuudhaan ibsi kun akka katabetti tarkaanfiin gahaan irratti fudhatama jechuunis deebisaniiru. Hojiilee milkaa'inaa kanneen fidan daran babal'isuu, jajjabeessuu, dantaa biyyaalessaa sadarkaa addunyaatti kabachiisuun barbaachisaadha jedha ibsi kun. Manni maree kun ibsa isaa keessatti tattaaffii ulaa galaanaa argachuu irratti godhamu ilaalchisee qajeelfama kenneera. Ministeerri muummee Abiy Ahmad ji'a darbee mana maree bakka bu'oota uummataatti dhihaachuudhaan ibsa wayitaa kennanitti dhimmi ulaa galaanaa argachuu Itoophiyaadhaaf dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu akka ta'e ifa godhanii turan. Amma dura dhimmicha irratti ejjennoo Itoophiyaa ifa akka hin turre kaasanii amma garuu waa'ee ulaa galaanaa kan argachuu qabaachuu dubbachuun fedhii isaanii saalfii akka hin qabne ifa godhaniiru. Addunyaa irratti biyya guddoo ta'e kan ulaa galaanaa hin qabne hin jiru, kanaafiyyuu qajeeltoo kanneen fudhachuun ta'uu qaba jechuunis dubbataniiru. Ibsa mana maree nageenyaa ammoo tattaaffiin mootummaan ulaa galaanaa argachuuf taasisu kaka'umsa ho'aa amma jiruun itti fufuu qaba jechuun qajeeltoo dandeessisu kaahuu ibseera. Mirga Itoophiyaa ulaa galaanaa argachuu kabachiisuudhaaf hojiin dippiloomaasii seeraa fi nagaa qabeessa bu'uura godhachuudhaan eegalame kaka'umsa ho'aa amma jiruun itti fufuu fi qajeelfamni kaahameera jedhaniiru. Haala siyaasaa fi diinagdee amma jiruun Itoophiyaan
birmadummaa imaammata of eegsisuu danda'u ishee yookaan kan dantaa ishee kabachiisuu gahee irraa eegamu bahachaa jirti jechuunis ibsichi kun katabeera. Akkuma kabajamoo hawaasni idil addunyaa gama nagahaa fi tasgabbii eegsisuun gahee Itoophiyaa naannicha ardittii keessatti bahachaa turteef itti jirtuu fi hubachuun deeggarsa gochuuf akka jabeessee itti fufus waamicha gooneerra jechuun katabbii isaa keessatti ifa godhaniiru. Dhaabbanni qorannoo AI qabiyyeewwan walitti bu'iinsa kaka'an miidiyaa hawaasaa irratti darban muddama Itoophiyaa fi Eertiriyaa hammeessaa jiraachuu beeksise. Dhaabbanni misooma hubannoo namtolchee AI haqa qabeessaa fi hawaasa keessatti hundee godhate irratti qorannoo geggeessu Distributed AI Research Institute kan jedhu waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa qabiyyee Itoophiyaa fi Eertiriyaa gidduutti waraana kakaasan babal'isaa jiru jechuudhaan akeekkachiiseera. Qooda fudhattoonni idil addunyaa fi naannawa gaaga'ama waraanni Tigraay geessise akka hin deebinee fi saffisaan tarkaanfii akka fudhatan hubachiiseera. Gareen miidhaa miidiyaa hawaasaa kun ibsa ebla baaseen hawaasni idil addunyaa waraanaa dhufuuf jiru dhaabuudhaaf hatattamaan tarkaanfii akka fudhatuufi waliigaltee nagahaa Piriitooriyaa waraana Tigraay bara 2020 hanga 22 gaggeeffame xumuramee akka kabachiisus gaafateera. Muddama amma jiru hir'isuu fi waraana dhaabuun itti gaafatamummaa qaamolee akka Gamtaa Afrikaa fi dhaabbilee akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii jedhe. Akkasumas dhaabbanni kunis dhaabbilee miidiyaa hawaasaa ta'an to'annoodhaan osoo hin godhamin toora isaanii irratti yookaan toora hawaasaa jibbiinsaa fi waraana kakaasuu babal'isaa jiru to'achuudhaan dhiibbaan akka godhamu cimsee gaafateera. Hojii geggeessituun dhaabbatichaa Dr. Timnit Gebruun dhaabbatichi waggoota 3 darban gahee waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa qorachuu fi galmeessuun yeroo waraana Tigraay namoota madaallii fayyadamuudhaan haasaa jibbiinsaa lakkoofsaan ibsuu fi to'attoota gaafachuudhaan wantoota ibsan duuba waan jiru hubachuu isaanii irratti dabarsuu himteerti. Yeroo waraanaa Tigraay jechoota duguuggaa sanyii gahaa ta'een to'achuu hin danda'amne iyyuu jedhan gareen kun okkora bara 2016 duguuggaa sanyii Roohingaa irratti kakaasee akka babal'isu hordofuun waltajjiiwwan kunneen waan gaarii hojjechuuf waadaa galaniiru jedhameera. Feesbuukiin yeroo waraanaa Tigraay qeeqni isa mudate booda Itoophiyaa keessatti namoota eeguuf hojii hojjechaa akka jiru himee turullee haa ta'u malee gareen kun jechoota walitti bu'iinsa kakaasan haala jalqaba waraana Tigraay bara 2020tti waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'aa ture waliin wal fakkaatutti saffisaan dabaluu ibseera. Inistituutichi kun akka jedhetti rogeeyyiin dargaggoota mootummaa Itoophiyaa ta'an waamicha dachee Eertiriyaa gara Itoophiyaatti akka dabalamu dabalatee marsaalee hawaasaa isaaniitiin Eertiriyaa irratti waamicha waraanaa ifa ta'ee godhaa jiru jechuunis dubbateera. Hawaasni idil addunyaa waraana isa darbe dhaabuu hin dandeenye kan jedhe gareen kun waraana kan isa darbe caalaa balaa guddaa fiduu danda'u kana dhaabuudhaaf itti gaafatamummaa qaba jechuun dubbataniiru. Dhaabbileen idil addunyaa qaamota hunda irratti dhiibbaa akka godhan waldhabdeen kan mariidhaan akka furamu akkasumas dhaabbileen miidiyaa hawaasaa osoo hin darbin akka socho'anis gaafateera. Gamtaan Awurooppaa meeshaalee Ameerikaatti qaraxa dabaluudhaaf sagalee guddaa kenne. Biyyoonni miseensa Gamtaa Awurooppaa meeshaalee Ameerikaatti irraa gara biyyaatti galan yookaan gara biyya alaatii galfaman tokko tokko irratti qaraxni akka kaahamu sagalee kennuudhaan koomishiniin Gamtaa Awurooppaa ibsa godheera. Qaraxni haaraan kaa'amu kunis eebla 15 irraa eegalee kallattiidhaan hojii kan oolu ta'a jedhama. Gamtaan Awurooppaa qaraxni Ameerikaan tibbana kaasee akka sirrii hin taanee fi miidhaa akka geessisu yoo ibsu keessumaa hariiroo fi daldala gama kaalachiyyuu akkasumas gama gabaa addunyaa irratti miidhaa dinagdee cimaa akka geessisu ifa godheera. Gamtaan Awurooppaa haala ifa ta'een Ameerikaa waliin akkaataa madaalawaa fi wal fayyadu irratti hundaa'een mari'achuun ejjennoo akka qabdus ifa godhaniiru. Oduu biraatiin manni maree Ameerikaa gaazexeessitoonni Associated Press White House irraa dhorkaman akka deebi'an ajaje. Falmii dhimma galoo galaanaa Ameerikaa irratti ture gaazexeessitoonni Associated Press akka White House keessatti seenan waan hin gabaasne kana dura dhorkee ture. Dhimma kanaan wal qabatee manni maree Ameerikaa gaazexeessitoonni dhaabbatichaa taateewwan White Housetti raawwatan akka gabaasaniif bulchiinsi Trump akka heeyyamu ajaja kenneera. Manni marichaa abukaatonni bulchiinsa kanaa yoo mormii qabaatan hanga dilbataatti ol iyyannoo isaanii akka dhiheeffatanis ibsa godheera. Associated Press gama isaatiin bulchiinsi kun sababa waliigaltee dhaabuu xiqqoo uumameen mirga bilisummaa dubbii heera mootummaan kenname sarbaa jira jechuun kanaan dura falmii ture. Dhaabbatichi qondaaltota ol'aanoo bulchiinsa Trump sanii himatee uggurri kun seeraan ala ta'uu fi bilisummaa pireesii kan sarbuudha jedheera.
Bulchiinsi Doonaald Tiraamp ajaja hojii raawwachiiftuu kanneen maqaa galoo galaana Meeksikoo galoo galaana Ameerikaa jedhee moggaasuun wal qabatee falmii isaan gidduutti uumameen dhorkuu kun kan kaa'ame ture jechuunis gabaasa kana keessatti kallattiidhaan eerameera. Haleellaan Israa'el gamoo mana jireenyaa irratti raawwatteen daa'imman dabalatee namoonni 29 halkan idaa ajjeefaman. Haleellaa xiyyaaraan Israa'el gamoo manneen jireenyaa magaalaa Gaazaa irratti kan argamu irratti raawwatteen daa'imman dabalatee yoo xiqqaate lammiileen Filisxeem 29 du'uu isaanii hospitaalli naannoo sanatti argamu beeksiseera. Dhaabbanni ittisaa siivilii Hamaasiin geggeeffamu akka jedhetti roobii darbee ganama xiyyaaronni waraanaa naannoo masjiida Al-Hawaashii kan bakka Sajaayishaa jedhamutti argamu boombiin hamaan irratti darbatamuudhaan namoonni hedduu akka ajjeefaman himeera. Namoota ajjeefaman keessaa daa'imman 8 akka jiranii fi kanneen du'aniin alatti namoonni 60 ol tahan madaan cimaa fi salphaan akka isaan irra gahe himeera. Lubbuu baraartonni ammallee reeffa namoota hedduu kan Jijjigaa gamoo jalatti hafan barbaadaa akka jiruu fi namoonni du'an dabalus akka danda'u himaniiru. Waraanni Israa'el haleellaa namoota nagahaa irratti gahu xiqqeessuudhaaf tarkaanfiiwwan hedduu fudhatamuu fi loltoonni Hamaas itti yaadanii namoota nagahaa daheeffachuun seera idil-addunyaa cabseera jechuun deebisanii warruma Hamaas himatu. Hamaas garuu waraanni Israa'el ajjechaa dhiiga lammiilee nagahaa dhangalaasuu raawwateera jechuudhaan deebisee himata. Jiraattonni Sheejaayihaa keessa jiraatan kumaatamaan lakkaa'aman ajaja Israa'el torbaan darbe akka qe'eedhaa baqatan dabarsan hedduun isaanii baqataniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa dhuma irratti oduu dinqisiisuu addunyaa kanarratti uumame isinitti himna. Addunyaa kanarratti wanti hin ta'u jedhame hundi yeroo ta'e argamutti mul'achaa kan jiruu fi wanti kunnooti jedhan kunootii ta'e argamaatiin jira. Bara kana keessa wanti hunduyyuu ni ta'a waan jedhame fakkaata. Biyya Awurooppaa keessatti daa'ima jalqabaa dubartii gadaamessa jijjiiramtee irra dhalatte kanaan dura qaamolee namaa akka kalee ijaa fi kanneen biroo wal'aansa baqaqsanii yaaluutiin nama biraatiif jijjiiramee kennamuun ni yaadatama. Yeroo ammaa kana garuu hanga gadaamessa waliif kennuutti oduun as dhagahamaa jira. Yeroo dhihoo as ammoo oduun dubartoota dhala hin qabneef gaarii ta'ee dhagahamee jira. Dubartoonni gadaamessi isaanii rakkoo qabuu fi da'uu hin dandeenyeef gadaamessi jijjiiramee daa'ima godhachuu akka danda'an mirkaneesseera. UK keessatti dubartiin gadaamessa isheef arjoomtee jijjiirattee turte tibbana mucaa durbaa nagahaan deessirti jechuun oduun haaraan as ba'ee jira. Kuni biyyattii keessatti yeroo jalqabaaf dubartii gadaamessa jijjiirattee daa'ima deesse yoo taatu, daa'imni dhalatte ammoo daa'ima jalqabaa biyyattii keessatti dhalatte ishee taasiseera. Haati daa'ima kanaas Grace Davidson jedhamti. Umriin ishee waggaa 36 yoo ta'u, uumamaan gadaamessi ishee rakkoo akka qabuu fi kan ulfaa'uu hin dandeenye waliin dhalatteedha. Ta'uyyuu hawwii ishee ilaaltee obboleettiin ishee bara 2023 jechuunis waggaa 2 duratti gadaamessa ishee kan isheedhaaf arjoomte jedhama. Kana jechuun akkuma kaleen namaa tokko yoo rakkoo godhatee namni biraa arjoomee fi fayyuu danda'u yeroo ammaa kana gadaamessa waliif arjoomuunis danda'ameera. Gadaamessa isheef arjoomame kanas ogeeyyii wal'aansa baqaqsanii yaaluun kan jijjiiraniif yoo ta'u yeroo kanatti UK keessatti gadaamessa jijjiiruun isaa milkaa'ina isaa qofa ture jechuun gabaafamaa jira. Miidiyaaleen addunyaa gurguddoon wal harkaa fuudhuun gabaasaa akka jiranitti kun yeroo jalqabaatiif addunyaa keenya kanarratti ta'eera jechuunis akka milkaa'ina guddaatti gabaasaa jiru. Waggaa 2 booda Grace mucaa ishee jalqabaa Aamii jedhamtu baatii gurraandhalaa darbe keessa kan deetteedha. Maqaa Aamii jedhu kanaasis kan baasaniifis maqaa obboleettii ishee gadaamessa arjoomtee kanaan kan wal fakkeessudha jechuun gabaasni kun eeramaa jira. Kun ta'utti kan gammadde Grace fi abbaan warraa ishee amma mucaa lammaffaa akka godhatan abdii qabaachuus himaa jiru. Mammaaksi Oromoo namni bakka ciisu argate bakka diriirfatuuf booha jedhu kanaan kan wal fakkaatu yoo ta'u, namni kun daa'ima jalqabaa argatanii daa'ima lammaffaa argachuufis hawwii biraa uumaa jiraachuun dhagahamaa jira. Gareen baqaqsanii wal'aanuu erga Grace fi gadaamessa jijjiiranii as gadaamessa arjoomtoota fayyadamuudhaan wal'aansa jijjiirraa 3 yeroo wal fakkaataatti raawwataniiru. Yaaliiwwan wal'aansa wal fakkaataa 15 taasisaniiru. Namootni akka Grace gadaamessa fayyaa qabeessa ta'e waliin hin dhalanne yookaan dubartoota adda addaa daa'ima godhachuu hin dandeenye hedduutu jira jechuu yoo ka'u, kanaan dura wal'aansa akkanaatiin kan milkaa'an garuu namoota hin lakkaa'amnedha. Daa'imni jalqabaa haala wal fakkaatuun gadaamessa jijjiiramee fi dhalatte bara 2014 biyya Siwiidinitti yoo ta'u, ergasii biyyoota 10 ol keessatti namoota 135 ta'an irratti jijjiirraan akkasii akka taasifame ammoo
qorannoon kun ifa godheetiin jira. Haa ta'u malee isa ammaa kana wanti adda isa godhu haala gaariidhaan kan taasifame yommuu ta'u, daa'ima biraatis argachuudhaaf carraa kan qabu ta'uudhaaf addunyaa irratti isa jalqabaa taasisuudhaan pilaanitii kana hojjetee jalqabsiiseetiin jira. Ergasii as daa'imman gara 65 ta'an dhalataniiru kan jedhu gabaasni kun kanneen rakkoo wal fakkaataa qabaniif abdii dhalaa godhachuu guddaadha jechuunis abdii itti horaa jira. Gurraandhala bara 2023 gareen ogeeyyii fayyaa 30 ol of keessaa qabu gadaamessa amii baasuudhaan gara Gireesitti jijjiiruuf naannoo sa'aatii 17 akka itti fudhates gabaasa kana keessatti tuqanii jiru. Ogeessi baqaqsanii yaaluu hospitaala Churchill Oxford keessatti garee jijjiirraa gadaamessaa kana dursaa turan Dr. Ezaabel akka jedhanitti adeemsi kun obboloota lamaan balaa irraa kan buusu ta'us yaalii lubbuu uumuu taasifamu kana keessatti filannoon biraa hin turre jechuudhaan sodaa qaban waliin dubbataniiru. Amiir miirri qaama ishee keessaa waa dhabuu dubartoota tokko erga gadaamessa irraa baafamee booda mudatu yookaan rakkoon wahiituu akka isheetti hin dhagahamne garuu dubbatteerti. Girees erga jijjiirraan gadaamessaa taasifamee fi yeroo gabaabaa keessatti ulfooftee akka jettee fi milkooftee akka jette ifa godhaniiru. Daa'ima ishee jalqabaa ulfaa'uu ishee dhaga'uun waan nama hin amansiifne akka ta'e kan himtu yommuu ta'u, dubartiin kun turtiin yeroo ulfaas hedduu dansaa akka turee fi rakkoo homaatu ishee irratti akka hin uumne miidiyaaleedhaa fi dooktorootaaf ifa godhaa turteerti. Daa'imni jalqabaa biyyattii keessatti dhalatte kunis haadha ishee Gireesii fi abbaa ishee Angus irraa gurraandhala 27 magaalaa Landan keessatti dhalatte. Hiriyoonni gaa'elaa kun akkuma ogeeyyii yaalaa yeroon isaa sirrii ta'uu isaa murteessaniin daa'ima lammaffaa akka horatanis abdii godhachaa jiru. Gadaamessi arjoomame kun erga daa'imni lammaffaan dhalatee booda kan baafamu yoo ta'u, kunis qaamni Girees yookaan Girees qaamni ishee gadaamessa obboleettii ishee kana akka hin didneef qoricha guyyaa guyyaan fudhattu akka dhaabdu ishee taasisa jedhamaa jira. Qorichootni kunneen carraa kaansarii tokkoon qabamuu dabaluu danda'u jetti ogeeyyiin baqaqsanii yaaluu Dr. Ezaabel. Garuu erga gadaamessi taasifameen booda carraa fi sadarkaa isaa xiqqaatu deema jechuudhaan bakka duratti deebi'uu akka danda'u eertee jirti. Ogeessi baqaqsanii yaaluu wal'aansa hospitaala koollejii Impaayiral jedhamu Profeesar Riichaard Ismiis dhalchuun daa'ima aamii kanaam adeemsi kun bu'aa qabeessaa fi milkii ta'uu fi hiika guddaa akka qabus ifa godheera. Kun UK keessatti dubartoota akka Girees umriin isaanii da'umsaaf gahee 15,000 ta'uun kan ta'an garuu yeroo ammaa kanneen gadaamessa isaanii waliin wal qabatee rakkoo qabaniif abdii hamaa qaba jechuunis ifa godhaniiru. Biyyattii keessatti dubartoota 15,000 rakkoo gadaamessaa qaban keessaa namoota 5,000 ta'an gadaamessa malee akka dhalatanis ifa godhamaa jira. Dubartoonni gaafa du'an gadaamessa isaanii arjoomuu akka danda'anillee Profeesarichi asumaan ifa godheera. Dubartoota 3 gadaamessa arjooman irraa argameen jijjiirraa ilaalchisee hanga ammaatti ibsi bal'aan ifatti ibsamillee hin jiru. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti namni du'e tokko leensi ijaayyuu arjoomuudhaaf dhiyeenya kana kan jalqabe yoo ta'u, UK keessatti garuu dubartoonni yeroo du'anis gadaamessa isaanii akka arjooman gabaafamaatiin jira. Daa'imni kun garuu haadha tamii akka taate deebii isaanii isinumaaf dhiifna. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan waqtaawoo keenya kanarraaf isiniif qabanne kan hangammaatti dhaggeeffattaniidhaan waliin waan turtaniif galatooma. Qaroo Miidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuun waahila keessan biraanis gahaa.